አታውቅህም በዚህ በጸና ዝምታ እንደ ደን ምንጮች ሕይወት እርካታ ቃልህ ሳይቋረጥ በቀትር በማታ በገጠር ከተማ አብርታ ነበረ ካንተ የሰማችው የእውነትን ሻማ። ምነው ታዲያ ዛሬ ውስጧ እየቃተተ ዝም ስትል አንተ መውደድን ተርባ በናፍቆት ሰንቀልባ እስኪ ልስማ ብላ ከእልፍ አንተን መርጣ የከንፈር ፍሬ ንግግር ቋምጣ ለመስማት ስትሻ አጠገብህ ቀርባ በትዝታ አገልግል በናፍቆት ስንቀልባ ምን ይለኛል ስትል በልቧ ትርታ ኧረ ተናገራት ይጨንቃል ዝምታ። ሆድ ራሱን የሚወድ የማይሞላ ጉድጓድ በማለት አቄመ እጅ ተቃወመ። ቁጭ ብሎ ሲበላ ቁጭ ብሎ ሲጠጣ ጥርስም ተወራጨ በሆድ ላይ ተቆጣ። እጅም ላይ ጠቀልል ጥርስም ላይ አላመጥ ብለው ተገዘቱ። ሳይበሉ ሳይጠጡ ብዙ ሰነበቱ። አካልም ለመሄድ ሲዳዳ ዳልጦት ወደቀ። መናገር ተሳነው አጥንቱ ደቀቀ። እጅ ተሸማቀቀ ሁለት ጥርስ ወለቀ። ለካስ አላዩትም እንጂ ከሁላቸው በልጦ ሰራተኛ ነበር ሆድም ተቀምጦ። ሃሌሉያ እኔስ አምላክ አለኝ የሚያስተማምነኝ፣ እኔስ አባት አለኝ አይዞሽ ልጄ የሚለኝ፣ እኔስ ጌታ አለኝ የሚያስተማምነኝ፣ እኔስ አምላክ አለኝ የሚያስተማምነኝ። ይብላኝለት አምላክ ለሌለው ይብላኝለት ኢየሱስ ለሌለው ይብላኝለት አባት ለሌለው አምላክ ለሌለው አባት ለሌለው ጌታ ለሌለው አዳኝ ለሌለው ለምንም ተአምር አላቋርጥም ባንተ መመካቴ እኔ አላቆምም ባንተ መመካቴ እኔ አላቆምም ምርኩዜ አንተ ታስፈልገኛለህ እስከ መጨረሻው እኔን ታቆማለህ እስከ መጨረሻው እኔን ታቆማለህ በምንም ተአምር አላቋርጥም ባንተ መመካቴ እኔ አላቆምም ባንተ መመካቴ እኔ አላቆምም ኢየሱስዬ አንተ ታስፈልገኛለህ እስከ መጨረሻው እኔን ታቆማለህ እስከ መጨረሻው ትደግፈኛለህ። ይብላኝለት ኢየሱስ ለሌለው ይብላኝለት ጌታ ለሌለው አዳኝ ለሌለው አባት ለሌለው ወዳጅ ለሌለው ጌታ ለሌለው ምርኩዜ ሸምቆ አይደለም ምርኩዜ ሸምቆ አይደለም ምርኩዜ ሸምቆ አይደለም ምርኩዜ ሸምቆ ምርኩዜ ሸምቆ አይደለም ምርኩዜ ሸምቆ አይደለም
ይብላኝ አምላክ ለሌለው መታመኛ የሚሆነው ይብላኝ ኢየሱስ ለሌለው መታመኛ የሚሆነው እኔ ሳዳኛለኝ አይዞሽ ልጄ ይለኝ እኔ ሳዳኛለኝ የሚያስተምረኝ በማንም ተማምኜ አልቆርጥም ባንተ መመካቴን እኔ አላቆምም ባንተ መመካቴን እኔ አላቆምም ኢየሱስዬ አንተ ታስፈልገኛለህ እስከ መጨረሻው እኔን ታቆማለህ እስከ መጨረሻው ትደግፈኛለህ እስከ መጨረሻው እኔን ታቆማለህ እስከ መጨረሻው ትደግፈኛለህ ሃሌሉያ Galanni guddaa Waaqayyoof haa ta'u. Obboleettiin koo masiin koomentii jalatti waan barreessite kanaan duratti waldaa keessaa dubbachaan ture. Dhugaa dubbachuudhaaf macaafa seera uumamaa boqonnaa 17 sanaatii kaasee sagalee Waaqayyoo kana dubbachaan ture. Waaqayyo gooftaan gara Abrahaam dhaqeetu yeroo inni Elshaadaayidhaan jedhuun in argina. Akkuma beektan Abrahaam lafti inni ka'ee Abrahaam deemsisaa eessaa akka inni ta'e hin beektu bal'inaani. Abrahaam Waaqayyo yeroo gara isaa ilaalee sanyii isaa keessaa maatii isaa keessaa biyya isaa keessaa waamee waamicha Waaqayyoon nama ba'e Abrahaami. Haa ta'uyyuu malee gaaffiin Abrahaam yeroo hundumaa gaaffiin Abrahaam mana Abrahaam kan jiru gaaffii gaalaa miti, gaaffii hoolotaa miti, gaaffii hojjettootaa miti, gaaffii qabeenyaa miti. Abrahaam bira kan jiru yeroo hundumaa gaaffii dhalaati. Yerootti Abrahaam mogoleessaa laafee Waaqayyoodhaani ati maal naaf kennuuf jetta? Hojjetaan mana kootii Eleezaar na dhaaluuf jedha jedhee gara Waaqayyootti iyyatti. Waaqayyo dhufee boqonnaa 15 irratti yeroo inni itti dubbatu in argitu. Waaqayyo Abrahaamiif abdii kan biroo yeroo inni kennu. Waaqayyo Abrahaamiif yeroo inni jajjabeesse ani gaachana keeti jecha yeroo inni Abrahaamin jajjabeesse in argitu. Ani kakuu koo mana keetti narraa wadha kenne jedheen in argitu. Haa ta'uyyuu malee kakuu sana eeguu dadhabanii boqonnaa 16 irratti Abrahaam Aggaar bira ga'ee akka inni mucaa godhate. Abrahaam nama waggaa 3 yeroo turetti Waaqayyo gara isatti mul'ate. Yeroo isatti mul'ate jedheetu ani Elshaadaayidha jedheedha. Ani Elshaadaayidha. Elshaadaay jechuun immoo hunduma danda'a jechuudha jedhetutti hima. Riili yeroo inni amma Waaqa dhufee itti himu kuni yeroo Abrahaamiif Saaraan abdii kutannoo irraa kan ka'an murtoo mataa isaanii murteessanii hojjettuu isaanii Aggaariin bira ga'anii dhala argatan. Yerootti isaan mucaa argatan. Yerootti isaan abdii kutatanii murtoo mataa isaanii duukaa bu'an kanatti Waaqayyo dhufee waan tokkotti mucaan sinii kennan jennee amma isaattuu dhalataan jennee amma Waaqayyo kan isaaniin jedhee waan tokko akka isaan bara waan barbaadeef ani Elshaadaayidha. Elshaadaayidha jechuun immoo ani hundumaan danda'a.
Waasinni bukeessaa kutaa kanarraa gadi buutanii gara dubbistan Waaqayyo wanta kanaan dura jireenya Abrahaam keessatti boqonnaa 12 kaasee 16 kana keessa darbee amma 17 mataarra ga'utti ittiin dubbanne tokkotti dubbate. Kan inni itti dubbate akka jedhe ani jedhe amma ati abbaa saba baay'ee waan taateef jedhaanii hiirennaan maqaan kee Abrahaam ta'uun qabu hiirennaan Abrahaam ta'uu qaba. Sababni isaa ati abbaa saba baay'eeti. Abbaa saba baay'ee kanaan immoo Abrahaam jechuun hin malu. Abrahaam ta'uu qabdaa. Obboloota koo Waaqayyo gooftaan kakuu isaatiif abdii isinii kenneef waadaa isinii kenneef amanamaadha. Yoo ture iyyuu Waaqayyoo hin hafu. Yoo ture iyyuu Waaqayyoo hin dadhabu. Yoo ture iyyuu Waaqayyoo kakuu kee raawwachuun ittiin ulfaatu. Nama dhiba. Yeroo isaan dadhabanii humna fixanitti. Yeroo isaan aalamne irra kanaa booddee jedhanitti. Dandeettii Saaraa fi Abrahaamitti otoo hin hirkatiin Waaqayyo deebisee mootummaa isaa biyya lafaa irratti hundeesse. Isin Waaqayyo Abrahaamin bira akka ga'utti bifa isaa mootummaa isaa yeroo lama hundeesse. Tokkoffaanii karaa Addaamiif karaa Hewaan Waaqayyo akka bifa isaa fakkaatti isaatti mootummaa isaa biyya lafaatti hundeesse. Akkamitti mootummaa Waaqayyo biyya lafaatti karaa Addaamiif Hewaan hundaa'e yoo jettanii Waaqayyo gooftanii koottaa jedhee akka bifa keenyatti akka fakkeenya keenyatti nama hin uumne. Namni gaafa uumamu fakkaattii Waaqayyoo qaba, bifa Waaqayyoo qaba. Fakkaattii Waaqayyoo qajeelummaa qaba, qulqullummaa qaba. Bifti Waaqayyoo bulchiinsa. Waaqayyo bulchaa uumama hundumaati. Waaqayyo hoogganaa uumama hundumaati. Namni yeroo uumametti Waaqayyo bifa isaa gatii isa keessa kaa'ee fi bulchaa uumama hundumaa ture. Waaqayyo hundumti isaa akka isaa bitamu hunduma isaa akka eeguu fi Addaamitti kenne. Haa ta'uyyuu malee Addaam yaada Waaqayyoo kanaa fakkaattii fi bifa Waaqayyoo kana biyya lafaa irratti mul'isuu waan hin dandeenyeef ammas Waaqayyoo deebisee karaa Noohi mootummaa isaa biyya lafaa irratti hundeessuu barbaade. Namni Noohi jedhamu kun nama qajeelummaadhaan beekamu fuula Waaqayyootti faara tolaadhaan kan ilaalame qajeelummaan keessa kan jiru namni isa ilaale hundumti isaa Waaqayyoon kan keessatti argutu. Haa ta'uyyuu malee lafa saba hundumarra jiru bishaan erga balleessee booddee Waaqayyoo karaa ijoollee isaa ammas mootummaa isaa hundeessuu barbaade. Ammas abbaa isaanii salphisuudhaan ijoolleen isaa mootummaa isaanii diigan. Ammallee Waaqayyo sabuma amma camaa kana keessaatti Abrahaamin hin argate. Sanyii isaa keessaa, maatii isaa keessaa, biyya isaa keessaa ergii baasee booddee karaa Abrahaam ammas kakuu tokko hundeessuu barbaade. Galanni Gooftaadhaaf haa ta'u. Argitaniittuu sanyii Abrahaam keessaa, sanyii Yisaaq keessaa, sanyii Yaaqoob keessaa Waaqayyo Gooftaan isaa biyya kanaaf ta'u, isa addunyaa kanaaf ta'u, latii qajeelummaa isa ta'e, mootii Saalem isa ta'e, Kiristoos Iyyesuusin nuuf kenne. Bifa fakkaattii Waaqayyoo fakkaannee gaafa deemnu Kiristoosin Yesuusin ofirratti mul'isne. Kanaaf namni kun kakuu Waaqayyoo san Waaqayyo kan isaaf gale sana eeguu waan hin dandeenyeef dadhabbii isaatiin karaa Waaqayyoo irraa hin baqe. Waaqayyo dhufee Abrahaamiin waan tokko jedhe. Ani Elshaadaayidha. Hubadhaa Waaqayyo akka inni hunduma danda'u akka inni beeku barbaade. Hunduma gochuun kan isaa akka ta'e hin barbaade. Argitanitti yoo ta'e boqonnaa 16 irratti Saaraaf Abrahaam waliin haasa'anii dandeettii Waaqayyoof jabina Waaqayyoo kanaa gargaaruu barbaadan. Waaqayyoon gargaaruu barbaadan. Waaqayyo tureera. Karaa kana ta'uu danda'a. Hojjettuu koo bira nuu ga'i jette Saaraan. Waaqayyoon gargaaruu kajeelan. Akkan barbaadu ofiisaa waan hunduma gochuu akka danda'u dandeettiif aangoon hundumti kan isaa akka ta'e inni hojjeteenaan namni dura isaa bu'u akka hin jirre inni uumama hundumaa akka ta'e yoo barbaade ajjeesuu yoo barbaade jiraachisuu yoo barbaade kaasuu yoo barbaade buusuu akka danda'u Abrahaamitti beeksise. Kanaaf jireenya keessan irratti illee maqaa Gooftaa Yesuusiin galgala kana danda'ummaa Waaqayyoo amul'atu maqaa Gooftaa Yesuusiin nan kadhadhaa. አሙለቱ መቃ ጎፍታ ኢየሱስ ይነንከራል። የእግዚአብሔር ቻይነት፣ የእግዚአብሔር አቅም፣ የእግዚአብሔር ብርታት በጌታ በኢየሱስ ይገለጥ። አሙለቱ ጅሬኛ ከሰን ረት
danda'ummaan Waaqayyo, dandeettii Waaqayyo, ga'umsi Waaqayyo, humni Waaqayyo mana keessaniif jireenya keessanii humna dhiiga hoolichaati har'aa kaasee maqaa keessanii ni geeddaru. Argitaniittu Abrahaam kaleessa dhala dhabaadha. Abrahaam kaleessa abbaa saba baay'een ture. Kakuu duubaa bira ture. Amma garuu Waaqayyo dhufee geeddare. Ati dhala dhabaadha. Amma garuu abbaa saba baay'ee gatii taatuuf jedhe hireennaan ani jedhe maqaa kana sii geeddareera. Maqichi immoo kan inni geeddaramu Abrahaam otoo hin taane Abrahaam jedhameetu geeddaramaa. Abrahaam jechuun abbaa saba baay'ee jechuudha waan ta'eef. Maqaa Kiristoos Yesuusiin kakuun keessan fiixaan isiniif haa ba'u. Waaqayyo kakuu keessan isiniif haa raawwatu. Harki Waaqayyo gooftaa machaa isin wajjin jira. Isin gargaara. Harki isaa isiniif jabina. Harki isaa isiniif gargaaraadha. Harki isaa isiniif gaggeessaadha. Waaqayyo warra ofii isaatiin waame ulfinaaf qopheesse. Waaqayyo warra ofii isaatiif waame karoora isaaf qopheesse. Waaqayyo warra ofii isaatiif waame abdii isa boru fuula isaanii dura kaa'e sanaaf qopheesseera. Maqaa Kiristoos Yesuusiin jireenya keessan irratti wanti ta'uu qabu duwwaan haa ta'u humna dhiiga Yesuusiin obboleessa koo Yooniidhaaf, obboleettii koo Masiidhaaf, obboleettii koo Asteeriif, obboloota koo jala kana jiraniif maqaa Kiristoos Yesuusiin obboloota koo Yoonii wajjin jiraniif nan kadhadha. Yeroon kun yeroo abdiin keessan itti raawwatamu, yeroon kun yeroo Waaqayyo maqaa keessan geeddaruudha. Maqaa ulfinaa sii kenna Waaqayyo. Waaqayyo kakatee ture isa kaleessaa. Waaqayyo jedhee ture taanaan kaleessaa. Waaqayyo abdii isinii kenneera taanaan kaleessaa. Amma dadhabuudhaaf inni nama miti. Kanaaf karaan Waaqayyo akka karaa namaa miti. Yaadi Waaqayyoos akka yaada namaa miti. Sagalee Waaqayyo maqaa Kiristoos Yesuusiin jireenya keessan irratti, bara keessan irratti, deemsa keessan irratti, tarkaanfii keessan irratti mootiin moototaa ba'ee ulfinaan haa hojjetu. Haa hojjetu humna dhiiga Yesuusiin. Haa hojjetu humna dhiiga Yesuusiin. Haa hojjetu humna dhiiga Yesuusiin. Laadha kabaalos adabashaa dialoo. Libraza radialo dodosa kabara. Alibradia adabashaa adabada. Amen. Alibradia namaso prede de biglaria. Oh Jesus, oh Jesus. Oh Jesus, oh Jesus. Oh goftako. Oh goftako si agarra. Obboloota kana gargaara. Obboloota kana harka qabi. Gargaarsi kee obboloota kana wajjin haa ta'u. Herreega keessaa wajjin haa ta'u. Gargaarsi keessaa wajjin haa ta'u. Tutu isaan gargaartu ofirratti argani. Tutu isaan qabdee sochoota ofirratti argani. Harki keessaan hin buusin, herreega keessaan hin buusin, humni keessaan hin buusin, jabinni keessaan hin buusin. Yaa Waaqayyo hunduma danda'uun kee jireenya isaanii irratti mul'atu. Hunduma danda'uun kee mana isaanii irratti mul'atu. Hunduma danda'uun kee deemsa isaanii irratti mul'atu. Gargaare obboloota kan akka isaanii qabi. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin. Harka gargaarsa keetiin si waama. Harka eegumsa keen waama. Yaa Waaqayyo gooftaa machaa. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin. Sin kadhadhaa. Ati danda'aadha yaa Waaqayyo. Ati danda'aadha mootii koo. Ati danda'aadha qulqulluu koo. Warra ati gargaarte sumatu gargaara. Gargaarsa namaatiin, dandeettii namaatiin namni hin jabaatu. Warra ati gargaarte garuu ulfina si kennaafi. Yaa Waaqayyo gidduu kana kan jiran obboloonni kun siina gargaaramani. Siina gargaaramni siin kadhata. Siina gargaaramni. Siina jabaatan inni isaan yaadanii wal qixxaatuufi. Inni isaan itti akeekan yaa Waaqayyo wal qixxaatuufi. Gargaarsaaf isaan wajjin ta'i. Harka isaanii qabi. Maqaa gooftaa Yesuusiin sin kadhadha yaa Waaqayyo. Waan isin maqaa kootiin kadhatan abbaan isiniif raawwata ta'e. Waan gootan hunduma maqaa kootiin godhaa yaa Waaqayyo. Maqaa Kiristoos Yesuusiin si kadhadha. Wanti gochuun nuuf ta'u hundumtisaa karaa kee ta'uu qaba. Sirraanuu ta'uu qaba. Maqaa gooftaa Yesuusiin. Obboloonni kun yaa Waaqayyo karaa kee milkaa'ina keessaa seenani. 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 Laaba. Atakaya Rodo Dili Vini Gladias. Predi Dili Bora Dalabasha. By the way, ilaali yooni barri kun lama afur jaakuni
Siif bara galataa guddaa, siif bara galataa guddaa, siif bara galataa guddaa, bara Waaqayyo dhimma keetti wal si qixxeessu, bara galanni guddaan jireenya kee irratti dhaga'amu. Taabanii kuni veeleessii taabee naa ta'eera, Waaqayyo na gargaareera. Nan salphifne na ulfeesse malee, nan salphifne na ulfeesse malee, ol qabe boquu koo yerootti jettu yoo jiraate, barri kuni bara keedha Waaqayyo. Barri kun bara keedha. Oolaa baandara baasee qabaara dhiyaa. Barri kun bara keedha. Bara boquu kee ol qabu Waaqayyo. Bara boquu kee ol qabu Waaqayyo. Boro maalii beeknaa gilaadiyaanoo seepiraadiyaas. Bara boquu kee ol jedhu. Bara Waaqayyo guutuu si godhu. Bara Waaqayyo guutuu si godhu. Oolaa baaniyaas. Bara Waaqayyo karaa hundumaan dhimma kee wal qixxeessu. Bara galataa sii ta'a. Bara dunkaanni gaddaa jigee dunkaanni galataa dhaabatu. Dunkaana galataa sii dhaabata. Dunkaana galataa sii dhaabata. Namoota walitti yaa'anii Waaqayyoon galateeffatan nan arga. Waaqayyo nama kana gargaari. Obboloota isaa wajjin jiran kana gargaari. Oo siinaa gargaaramanii. Siinaa gargaaramanii maqaa gooftaa Yesuusiin. Siinaa gargaaramanii maqaa gooftaa Yesuusiin. Siinaa gargaaramanii maqaa gooftaa Yesuusiin. Waaqayyo dura kee ba'eera. Waaqayyo gooftaan dura kee ba'eera. Ilaa waan isaan beeku eebbisaa naan jira. Hafuurri qulqulluun eebbisaa naan jira. Nagaama yoo. Nagaama. Eebbisaa beektaa? Eebbisaa hin beekon. Isheesitti nimaan dhaggeeffadhu eebbisaa. Galanni guddaa Waaqayyoof haa ta'u. Ameen. Yesuus Kiristoos gooftaa. Ameen. Amma eessa jiraattaati? Finfinnee jiraattaati? Finfinnee jiraadhee. Finfinnee jiraatta. Kanaan dura magaalaa maaliirra turte? Asumaan ture Finfinnee Mandiin ture. Mandii turte. Mana dhaggeeffadhu danda'an sirriitti na dhaggeeffadhu akkatti na dhaggeeffatu barbaada. Mandii yeroo turte otoo gara Finfinnee dhufin ati mandii turte. Amma ati baay'inaan Finfinnee jiraattu malee magaalaan dur turte garuu Finfinnee dhufte. Mandiidha. Yaadadhu ilaachitti yaadadhu nama dargaggeessa ta'e nama maqaan isaa eebbisaa ta'etu jira. Namni kun waan nama dhibu keessa gooftaas qaba garuu gooftaas qaba jireenyi isaa sirrii miti yaadadhu ati. Waan wal makeetu hojjetaa namni kun karaa nama kanaa jireenya kee irratti waan hojjetame jira. Waaqayyo cabseera naan jedha. Ameen. Waaqayyo cabseera naan jedha. Ameen. Waaqayyo cabseera naan jedha. Ameen. Maatiin isaa gooftaa qabu baay'ee nama kana ofii isaa gooftaa maneera garuu nama baay'ee caatii kana nyaata, caatii kana fayyadama, caatii kana kan nama nyaatu argaa. Waaqayyo xiyya kana cabseera naan jedha. Ameen. Plaarata jali venosa capradi libradias. Libradialo brazanta la bradico barada la baradias. La chiabrati jole presente libradia. Li cobrata librajan raso cobradia. La rosantardi cobradia sebradia la boradias. Ai bradialo soca brajan antarde libradias. Laarii adoosii qabraadha. Nama balaan konkolaataa irra ga'e beektaati balaa konkolaataa. Ingoo. Dhiyootti moo? Yoo hin nagaamaa. Nagaamaa. Alex mootii godhume. Nama balaan konkolaataa irra ga'e balaa konkolaataa keessa du'a oole nan argaa.
tureera malee dhiyoo miti ka. Okay, an dhiyoodhaa fagoodha hin jenne. An amma waan hafuurri qulqulluun natti agarsiisu kanan sitti maara. Beeka. Milikkita akkasii ta'uufan sitti maaraani. Beeka. Ilaal hojiin hojjetame siinis qaama sanarratti siidha waan ta'eef tika waaqayyoo jala jirtaati. Eegumsa waaqayyoo jala jirtaati. Hamaan sirratti ta'uu hin dandeenye. Waaqayyo gidduu galee fi nama kana gargaaraara jedha. Ameen.